السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نجانكو كبجا في جال لا فلفنا بكجرتنو توندا كيتن سنغو أكو بيكمو كاليسا فيديو توكو جدين توري إنس استديو أكاتا اتبوفتن وجدين توري هرمو استديو بوفتن كيست أكمت كيستي اتفايرمو دندس وانجدو isini hojjedhe isini qabadhee dhufeera na hordofaa faana bu'aa na jajjabeessuun dagatina subscribe like gochuun comment gottanii yaada keessan achi jalatti kaa'uun dagatina isin jaallannaa galatoomaa ulfaadhaa garaappii keenya. Okay, nagaan koo kabajaaf jaalalaa fulfinaa bakka jirtanutti hunda keessan isin dhaga'u kaan maaster keessa seenna. Achi booda bakka kana ni filanna. Sana booda kana filanna. San booda miidiyaa dhaqna. Bakka istiidiyoon keenya jiru dhaqna. Istiidiyoo buufannee qabnu. Footoonis ta'e viidiyoonis ta'e waan buufattanii egaa isintuu beeka. Viidiyoodhaan buufattanii yoo qabaattan keessa seenna. Okay, tienna. Gaafa akkanatti nu baasu hamma beeksisa abbaan silatti beeksifate kana irraa kunna as rukunne fuulduratti kunna sana booda haala kanaan nu baa fakkeenyaaf istiidiyoochi viidiyoodha waan ta'eef bakki kun hin sosocho'aa jechuudha. Viidiyoo ta'uunsaa kanaan garaagara ta'e. Achi booda bakka kana rukunna. As rukunnee miidiyaa rukunna. Viidiyoo keenya haala itti waraabbanne dhaqnee finna. Gaafa kana fakkeenyaaf jalqaba viidiyoo keenya irraa hin kutanna maaliif viidiyoo hangi isin barbaachisu fakkeenyaaf hanga kana nu barbaachisa yoo ta'e fuuldura kanatti kunna sana booda akkanatti itti bunna hamma gaa viidiyoocha akkaataa itti waraabbattan viidiyoocha fakkeenyaaf rahmatullahi ta'ala barakatuh nagaan koo kabajaaf jaalalaa fulfinaa bakka jirtanutti hunda keessan isin dhaga'u akkami nagayaa jirtu jabaattu maasha Allah bakka nagaan jiraattanii ani nagaa kooti alhamdulillahi rabbil alamin yaaddoo keessan malee garuu na yaaddusi hamma haasaa waan barbaadan egaa isin taasa kana booda sagalee isaa irraa cufna maaliif yaa waan dabarsuu barbaadan isintu dabarsa waan ta'eef hamma gaafa kana bakka kana kana iddee kanatti akkana rukunnee bakka kana akkana rukunnee gaafa asitti nu baasu bakka kana dhufna sana booda iddee kana quba keenyaan qabne akkana ol bunna asitti akkana bunna gaaraa is gaditti bunna hamma inni mataan qaqqabne raayisitti goona hamma kana nu ta'eera jechuudha. Gaafa nama kana nu ta'u fakkeenyaaf kanatti akkana gad rukunnee akkana guddifna. Sana booda bakka kana akkana rukunnee as dhufna. As gaafa dhufnu maaliif dhufnee kanatti balleessuuf bifa magariisa kana balleessuuf iddee kana isii gadii kana rukunna. Yoo inni iddee kanatti magariisa irra jiraate silaa magariisa irra jira. Yoo inni immoo magariisa irra hin jirre diimaa yookiin bifa biraarra jiraate magariisa kana laallattanii magariisa bifa carqichaa fakkeenyaaf amma magariisni kun walii hedduu bifa kaleerii dudduuba keessanii kana filattanii raayisitti gootanii ergaatanii as dhuftanii kana akkana rukuttan. Amma itti balleesseera jechuudha. Waa immoo yoo daadhii daadhiitti hafee akkana gootanii
akkana gootanii san booda raayititti gootanii asii baatan. Hamma eddee kana qabdanii gaa isa inni guddate hin biceessitanii yoo inni bicate guddiftanii akkanatti gootanii amma fakkeenyaaf meegaa guddatee mataan isaa dhaqee ol dhokatee akka mataa isaa waliin dhokanne ayyee istiidiyoo keessa seeneera jechuudha. Hamma gaafa akkanatti seenee jedhu fakkeenyaaf bakka kana balleessuu yoo kan isin barbaachisu ta'e bakka kana balleessuu yoo isin barbaachisu ta'e bakkuma kanatti akkana rukuttanii as dhuftan. Bakka kana tuqaa sadi rukuttanii tuqaan sadi yoo keessan as ta'es rakkoon qabu tuqaa sadi rukuttanii isa gadii kana rukuttan. Kooppi bakka lamatti gootan. Gaafa bakka lamatti kooppi gootanu inni olii isa kana isa gadii isa kanatti rukuttanii isa gadiitti akkana rukuttanii as guddiftu. Yookaan qubaanis as guddiftu yoo immoo guddisuu baattan as rukuttanii bakka kanatti guutuu taasiftan. Erga kanaas adduftanii footoo isa viidiyoo isa keessan irratti rukuttanii fakkeenyaaf viidiyoo isa kan keessanii kana irratti rukuttanii hammas eessa dhaqxan bakka tuqaa sadii dhuftan. Hamma immoo isa gadii kanatti rukuttan. Ol bayira deebi'ee isa sila jala dhokate. Hamma fakkeenyaaf isa olii kanatti gaafa rukunnu keessa deebi'eera jiraawaa hin jiru. Isa kanatti immoo rukunna ammas deebinee asitti rukunnee isa gadiitti rukunnu. Ol bayee jechuudha deebi'ee. Gaafa inni ol ba'u hamma lama dirriba ta'eera galaa. Asirratti dirriba ta'eera. Gaafa kana isa kanatti rukunna. Isa kanatti rukunnee as dhufna. Amma seddee kana magariisa ta'uusaa ilaallee yoo inni magariisa ta'e raayititti goonee bakka kana dhufnee as rukunna. Hamma badeeraam. Asiin badeeraa asiin banne. Asii maaltu balleessa ree? Bakka kanatti kana dhiifnee bakka kana miidiyaa bakka jiru dhufnee as rukunnee waan achi geessuu barbaanne fakkeenyaaf waan bakka sana geessuu barbaanne egaa waan achi geessuu barbaanne fudhanna. Fakkeenyaaf amma maal achi geessuu barbaanne yoo jenne maal geessinaa fakkeenyaaf footoodhuma kana geessina. Footoo kana geessina. Footoo kana geessinee bakka kana kaa'uuf akkana goonee bakka kana iddee kana qabnee hin dheeressinaa wal qixxeessinaa. Fakkeenyaaf hamma barbaannutti dheeressinaa san boodatti kunnaa. Achi kaanee iddee tuqaa sadii kana dhufna. Keessa deebina isa oliitiin. Isin galee fakkeenyaaf hamma akkanatti jira. Gaafa isin naxxanee fiddan akkana ta'a. Gaafa kana as rukuttanii bakka kana kana rukuttu isa olii kana. Keessa deebiiraam. Bakka kana galeeraa jechuudha. Achi booda ammoo bakka kana immoo fakkeenyaaf bakka kanas immoo waan galchitan qabaachuu qabdan. Fakkeenyaaf amma as maaltu galaa waan miidiyaa keessan bakka bu'u galaa jedhee kanatti. Bakka kana waan galuu as dhuftanii yuutuubii irraa sila buufattanii qabaachuu isin barbaada yoo waan akka viidiyoo galfachuu barbaadan yookaan immoo wanti galfattanii as rukuttanii haala kanaan naxxanii fiddanii
Amma egaa fakkeenyaaf kanan filadhee achi booda bakka kana tuqeen nan biceessaa. Akkana godhee achi booda bakka kanan dhufaa tuqaa 3 dhufee isa oliitti dhahee keessa seensisa. Achi booda akkana biceesseen akkanatti buta. Amma hayyee sagalee isa kanaa yoo barbaadan irraa balleessuu dandeessan. Fakkeenyaaf akkanatti sagalee isa kana rukuttanii yoo 0 irraa gochuu barbaadan as rukuttan, yoo immoo gadi qabuu barbaadan bakka kanaan akkanatti sagalee isaa gadi qabdanii raayititti gootanii sagalee isa kootii sila 0 taasisee hamma deebisee banaa. Isa kana nan banaa. Hayyee rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Nagaa kabajaaf jaalalaa ulfinaa bakka jirtan hunda keessatti naga'u akkami nagayaa jirtu jabaattu maasha Allah bakka nagaa jiraattanii ani nagaa kooti alhamdulillahi rabbil alamin yaaddoo keessan malee garuu na yaadduusi akkasi yaadu kana na yaaddinisi shakka baay'een isin jaalladhu hundi irraan isin jaalladhu. I love you. Hamma gaa jalqaba isa olii kanatti akkana rukuttanii hamma viidiyoo keessan dheereffattanii yoo tirfii yoo fakkeenyaaf haasaan keessan kanarra kan dheeratu ta'e isa kana koopii gootanii 2 guuttanii isa olii kana achi booda warra gadiis itti qixxeessitan. Hamma immoo anaasaan kan koo hamma kana qofa waan ta'eef bakka kana rukuteen isa olii kana akkanatti kuta. Itti kuteera. Garri amma warri gara gadii kun dukkanaa'ee jira. Kana caalaa deemuu hin danda'u jechuudha. Murteessaan isa olii kana viidiyoon isa olii kana. Isaan qate kana akkana qabeen itti guuta. Akka inni wanti hin taane jechuudha. Achi booda bareechee ta'uun bira dabarsaa. Achi booda bakka kanatti akkana tuqeen isa olii kanas itti butuu dhiisee irruma buteen bakka kanatti akkana dhahee itti kuta. Viidiyoo jara olii tirfii jiran kana isa kanas as dhaheen itti kuta. Isa kanas viidiyoo tirfii jiru akkana godheen itti kuta. Okay. rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Nagaa koo kabajaaf jaalalaa ulfinaa bakka jirtan hunda keessatti naga'u akkami nagayaa jirtu jabaattu maasha Allah bakka nagaa jiraattanii ani nagaa kooti alhamdulillahi rabbil alamin yaaddoo keessan malee garuu na yaadduusi akkasi yaadu kana haala kanaan akkanatti hojjetattu jechuudha. Wanti isin qabaachuu isin barbaachisu kana keessatti fakkeenyaaf viidiyoo kanarratti carqii kana qabaachuun dirqama. Carqii kana bifa samaawii qulqulluu fakkeenyaaf samaawii bifa kana yoo ta'e hin ta'a. Diimaa bifa shuraaba kana yoo ta'e hin ta'a. Garuu irra caalaan isaa magariisuma kana filatamaadha. Amma magariisni kun tokkichuma kana rukunnaanuma bukkeedhaa dhabamu. Inni kaan garuu isheedhaan dhabamu. Akkasii ulfaadhaa hayaataa bakka kana rukuttanii ikispoortii godhattu. Ikispoortii ta'ee gadi isinii bu'aa jira. Galatoomaa ulfaadhaa fayyaataa isin jaallannaa sabiskiraayib gochuudhaan nu jajjabeessuun dagatinaa galatoomaa ulfaadhaa.